Ashamaar kafuunee daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Badhaasni yaadannoo ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa arfaffaan kaleessa adeemsifame. Badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa fi yaadannoo wareegama isaa waggaa 5ffaa kaleessa waxabajjii 29 bara 2025 Finfinnee Hotel Skylight'tti adeemsifameera. Badhaasni sun artistii gameessa waggoota 5 dura ajjeefame yaadachuu fi maqaa isaatiin artistoota hojii isaaniin cimina olaanaa agarsiisanii fi beekamtii laachuuf waggaa waggaadhaan qophaa'a. Sagantaa sanarratti maatii artistichaa, artistoota badhaasa sanaaf kaadhimamanii fi keessummoonni affeeramaniiru. Baranaa gosoota aartii 11 waliin badhaasa kan kenne yoo ta'u, sirboonni 300 ol badhaasichaaf walitti qabamuu faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundeeffame beeksiseera. Hojiileen kunneen ogeeyyii fi abbootii murteedhaan kan calalaman ta'uu fi sagaleen uummataas ilaalcha keessa akka galu ta'eera. Kana malees badhaasni umurii guutuu fi addaas akka kenname faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun addi bilisummaa Oromoo ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee kaleessa ibsa baaseera. Faajjii qabsoo bilisummaa ta'ee qabsoo fi warraaqsa uummata keenyaa keessatti iddoo olaanaa kan qabu artistiin jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 waggaa 5 har'aa garaa jabina hamaadhaan ajjeefamee jira. Addatti sochii dargaggoota qeerroo bilisummaa keessatti sagalee isaa olaanaadhaan diina raasaa akka ture qabsaa'aan ilma biyyaa artist Haacaaluu Hundeessaa haala suukanneessaa fi hamaadhaan itti yaadamee karoorfamee ajjeefamuun isaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane guutuu biyyattii rifaaseera jedha ibsi ABO'n baase. Dargaggoonni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa balaaleffachuun gaddaa fi mormii qaban ibsachuudhaaf ba'an hedduun haala suukanneessaadhaan ajjeefamuuf hidhaattis guuramuun isaanii kan yaadatamu ture jedha addi bilisummaa Oromoo. Ajjeechaa qabsaa'aa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee hooggantoota siyaasaa Oromoo, qondaalota, miseensotaa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo guuranii mana hidhaatti naquudhaan achi keessatti itti roorresaniiru kan jedhu addi bilisummaa Oromoo. Addatti hooggantoonnii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo badii tokko maleetti bakka hojii fi mana jireenyaa isaanii irraa seeraan ala humna mootummaan qabamanii waggootaaf manneen hidhaa garaagaraa keessatti hiraarfamuun isaanii kan dagatamu miti jedheera. Wayita waggaa 5ffaa ajjeechaa artistiif jaallatamaa qabsaa'aa Haacaaluu Hundeessaa kabajannu jedha ABO'n. Ilmaan biyyaa haqa uummata isaanii gad baasuu fi sagalee ta'uuf isaaniif qofaaf sirnoota bittaa impaayera Itoophiyaa adda addaan haala suukanneessaadhaan ajjeefamanii fi achi buuteen isaanii dhabame hedduu isaanii waliin yaadatuuf dirqamnaa jedheera. Seenaan isaaniis akka hin banneefis ol kaasnee guyyaa kana mul'isuutu nurra jira jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Weellistoota Oromoo impaayera Itoophiyaan ajjeefamanii fi bakki buuteen isaanii dhabamsiifame keessaa kanneen akka Abdullaahi Arsii, Ayyub Abubakar Muusaa, Mustafaa Abdii yookaan Harawwee, Ahmed Kabira, Ayyaantuu Booranaa, Himee Yesuuf, Kulanii Boruu, Sabboontuu Baarentuu, Boonsisoo Callaa, Hordofaa Baarentoo, Jireenya Ayyaanaa, Eebbisaa Addunyaa, Xannaa Wayyeessaa, Usmaayyoo Muusaa, Abdii Qophee, Baayiluu Girmaa, Zeenuu Mokonnon, Yoosef Gammachuu, Maaramee Harqaa Kaasaa, Daadhii Galaan, Cawwaaqaa Yaaddessaa fi kanneen maqaan hin dhahamin waan quuqqaa uummata isaanii irra jiru saaxilaniif qofa ajjeefamanii gariinis achi buuteen dhabamsiifaman guyyaa kana yaadatuun dirqii ta'a jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Finfinnee keessatti baay'inni namoota balaa konkolaataan du'anii isa bara darbee irra caalaa jedhe poolisiin. Baay'inni namoota balaa konkolaataatiin bara kana keessa du'anii yeroo wal fakkaataa kan bara darbee keessa du'aniin wal cinaa qabamee yoo madaalamu barana 500 fi walakkaatiin caalee argameera. Akka dhaha giiziitti bara 2017 kana keessa haga yoonaa magaalaa Finfinnee keessatti qofa kan balaa konkolaataatiin du'an yeroo wal fakkaataa bara darbe keessa kan du'aniitiin caala. Bara darbe haga baatii kanaatti namoonni sababa kanaan du'an ifatti kan galmaa'ee beekamu 270 yogguu ta'u bara kana keessa gayoonaatti kan du'an 303 gaheera jedhe koomishiniin poolisii magaalaa Finfinneetti dameen to'annoo tiraafikaa. Inni waxabajjii 9 bara 2017 dhiyeenya kana kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii keessatti lubbuu namoota 9 galaafate sun akka malee suukanneessa akka ta'e damee to'annoo tiraafikaa keessatti ogeessa hubannoo tiraafikaa akka ta'e Inspektar Solomoon Adaaneetu beeksise. Bara kana keessa gayoonaatti konkolaachiftoonni kitila 1,700 seera cabsaniiru.
Isaan kana keessaa 13,771 warra qorannoon teknikaa konkolaataa osoo hin taasisin wayita oofan kan argamanidha jedhe Inspektar Salamoon. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjechaa hojjettuu gargaarsa namoomaa isaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatame balaaleffate. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjechaa hojjettuu gargaarsa namoomaa Mahaaleet Sixootaw Abarraa jedhamtu irratti gaafa waxabajjii 20 bara 2025 raawwatame balaaleffateera. Qindeessaan gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ochaan ibsa gaafa waxabajjii 26 baaseen hojjettuun kun naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Angoot keessaa walitti dhukaasa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo Amaaraa jechuun of waaman gidduutti tureen ajjeefamuu ibseera. Akka dhaabbatichi jedhutti ajjechaan Mahaaleet ajjechaa hojjettoota gargaarsa namoomaa kan bara 2025 gabaafamee isa jalqabaati. Dhaabbatichi itti dabaluun bara 2024 guutuu Itoophiyaa keessatti hojjettoota gargaarsaa 10 ajjeefaman keessaa 8 naannoo Amaaraa keessatti akka ajjeefaman hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa karoora alergii gaazii uumamaa Ogaaden keessatti hojii eegaluuf ture haquu beeksise. Bakka isaa immoo ministeera balbuudaa piroojeektii haaraa gaazii uumamaa fayyadama biyya keessaa ooluuf qorachaa jiraachuu ibseera. Mootummaan Itoophiyaa karoora gaazii uumamaa Ogaaden irraa ujummoon karaa Jibuutiitti erguuf qabu hanqina maallaqaa fi harkifannaa hojiirraa akka ka'e ifatti haquu beeksise. Bakka isaa ministeerri albuudaa piroojeektii haaraa gaazii uumamaa fayyadama biyya keessaaf keessumaa oomisha xaa'oo fi humna ibsaa maddisiisuuf oolu qorachaa jiraachuu ibseera. Gabaasa Itoophiyaa Energy Outlook 2025 jedhu akka baasetti piroojeektichi haqamuuf sababni guddaan rakkoo maallaqaa akka ta'e kan ibse yoo ta'u kunis dandeettii Itoophiyaan alergii gaazii uumamaarraa galii argachuu qabdu akka hir'ise gabaafameera. Ministeerri albuudaa akka ibsetti Itoophiyaan kuufama gaazii uumamaa keessattuu bishaan Ogaaden Kaalubii fi Hilaalaa jedhamu guddaa kan qabdu yoo ta'u waggoota 50 oliif xaa'oo oomishuuf humna ibsaa maddisiisuu fi oomisha boba'aa adda addaa ta'e tajaajiluuf gahaa ta'uu tilmaameera. Garuu hagammaatti gad fageenyaan akka hin qoratamnes ibseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.